Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtu hordoftoota koo nagaa jirtanii hundi keessanuu. Hadda waa'ee waan nama gaddisiisuu waan kaleessa ijoollee Suudi Arabiyaati irratti hojjetanii dhugaan isiniin jedha. Waan gurraan nama nageenye wallaahi dhugaan isiniin jedha. Baay'ee tokko na dhagahame. Baay'ee mataan koo na dhukkubee dhugaan isiniin jedha. Wanta akkana suukaneessaa waan akkana nama jibbisiisu dhugaan isiniin jedha. Osoo ajjeesanii irra caala. Akkanatti dhaabatatti nama ajjeeshuu manna namni namarraa dhalate namni haadha qabu dhugaa akkana hojjeta jedhee guyyaa takkas eegee hin beeku. Diin illee akkana naman godhu dhugaan isiniin jedha. Cadhisanii nuti lafumaa ka'aniiti ilmoo namaa akkana godhu maalii dhugaan isiniin jedha. Jarri sunniin dhugaa isiniin jedha seeraaf dhiyaachuu qabanii dhugaan isiniin jedha isaan illee nagaan jiraachuu qabanii. Shamarran tana akkanatti maqaa isaanii nyaatanii maqaa warra isaanii nyaatanii maqaa oromummaa nyaatanii maqaa islaamummaa nyaatanii waa meeqa balleessan waa meeqa dhugaan isiniin jedhamee haati isaanii warri isaanii obboleeyyan isaanii yoo akkanatti obboleeyyan ofii argan maaltu dhaga'ama dhugaan isiniin jedha. Kana rabbi waan akkamitti miidiyaa kanarraa deemaa jiru oromoon ta'aa jirtutu nama gaddisiisa. Kabiyya keessa akkasii dhumata ka asii immoo akkanatti kun ka dhuma achiisan hoyya dhugaan isiniin jedha. Wanti isin walirra dalagaa jirtan waan nama gaddisiisu waan gurraanis ijaanis hin dhageenye hin argine nama argisiisaa jirtanii baay'ee nama gaddisiisa. Ilmoo namaa namni haadha qabu namni obboleettii qabu namni haadha qabu akkanatti namarratti akkana dalaguun isaa maali wallaalummaan gad aanummaan akkana dhugaan isiniin jedha. Namni sammuu qabu tokko mi'a amma jarri ijoollee sun yoo dhaga'u sagalee isaanii yoo dhaga'u garuu nama sadii keessa tokko hin beeku mee rabbumaa jedha mee garaa jabeenya akkana nama sadii namni tokko dogongoree hojjete jedhanii namni sadii akkana nama godhuun maali jarana yaa obboleeyyan keenya maali garaa jabeenya akkana dhugaan isin jedha. Baay'ee tokkoon gubadhe baay'ee tokko na dhagahame jarri tuni seeraaf dhiyaachuu qabdi jedha dhugaan isin jedha. Akka taatellee taatu jarri tuni nagaan jiraattee hojjetattee jiraachuun qabdu biyya san keessatti namni beektan namni ollaa isaanii jirtan hin wallaaltanii tokko keessa tokko beekuu hin danda'a. Jara tana dhugaan isiniin jedha dhiisuu hin qabdan isiniin jedha dhugaan isin jedha. Dubartiin tun amma achi mee hojjetattee dubartiin tun sammuun isii hin dalagdii yookaan hin maraataniyyuu biyya ambaa keessatti akkana qullaa isaan baasaniiti. Biyya ambaa akkanattuu nama cinqiti wallaahi laaziim akkanatti akka cinqaman odoo argaa jiran horri amma hidhaa keessa akkasii haraaraman obboleeyyan isaanii odoo argaa jiran isaan akkana dheekkama akkana godhanii rabbiin akkamitti nuu laaffisa rabbiin akkamitti bashitaa kanaa nurraa kaasa dhugaan isiniin jedha. Kunis cubbuu keenyaan nutti dhufe bashitaan kunu gana waa meeqa ta'u kan nutti dhufa cubbuu isin hojjettanirra gara jabeenya isin hojjettanirra dubartii rabbuu sattaree jira dhugaan isiniin jedha. Kanaaf dubartiin haa uffattu haa jaaba godhattu haa dhiiratti akka hin baane akkatti baletti baatee hin mudhanne as miidiyaa rabbaatanii shamarran keenya illee sirriirra hin jirtanii dhugaan isiniin jedha. Of sattaraadha dubartiin illee as baatanii waan hin taane hin qaaqina waan isin irraan tolle hin qaaqina yaa obboleewwan kiyya alaa nu galchitan dhugaan isiniin jedha. Rabbiin biratti illee oromummaa biratti illee dhugaan isiniin jedha safuu cabsitanii jirtan baay'ee natti dhagame wanti isin godhaa jirtanii waan ilma namaatirraan eeggamne. Tuuni kun akkanatti birrii dhabdee bootti tuun ilmoo qabattee ilmoo hojiin bootti tuun qullaa gadhiisanii bootti yaa shamarran biyya arabaa yaa rabbi nu baasete nu biyya alaa kanatti dhugaan isin jaa guyyaa tokkoon argine yoon taanillee holuma dhiisanii wal biraa deeman malee wanta akkana harkaan qubaan ol tuquu hin danda'an dhugaan isin jedha. Biyya alaa kana keessatti biyya faranjii kana keessatti baay'een gaddee biyya arabaa rabbii kiyya wallaahi gizi tokko baga rabbiin biyya arabaa keessan hin ejjechiisin haga jedhu gahee jira. Kanaafuu yaa obboleewwan koo warri dhiiraallee warra asirra baatanii nama arrabsitan waan hin taane qaaqan haati teessan akkas taate isin akkas warri jettanii nama arrabsitan haga qaba honni marti utubaanis haga dhiifan qaba haga dhiisan qaba jette oromooni dhugaan isiniin jedha. Maqaan baduu mannaa mataan baduu hoyya jette oromoon yaa rabbii kiyya ijoollee teenya yaa rabbi yaa oromooti yaa dhiigatii akkanan ta'ina oromummaa nama jibbisiisee jira. Meeqa diinni isin gammadaa jira diinni isin kolfaa jira amma mucattii dheengadaa barkiinaa dhuddesanii jedhaniitiin jarri muluun kun miidiyaan muluun isin bichaadha dhugaan isin jira. Waan gootan haga yaada itti yaada cadhiftaniitu maanin qaaqina asirra miidiyaan argitan jechaaf yaa jara keenya haadha isin arga nama guddatu isin arga
abbaa keessantu isin arga, haadha teessantu isin arga, sheeka isin arga, qeesii isin namni guddaa isin arga, isin jala saalfatanii yaa jara keenya maaf akkana taatanii? Of tasgabbeessaa waan gootan hundaa laalladhaa dubbadha, waan dubbattan laalladhaa dubbadha, waan hin taane hin dubbatina. Maal warra biraa baanettanii warra keessan bar warri keessa viidiyoo kan arguun isaanii nafu. Isaanis baadiyyaa jiraatan bar firri isaanii tokko katamaa keessa ala ka jiraatu jiraachuu danda'a. Viidiyoo kan argisiisuu danda'an. Warri ofii hamilee caba. Gadi bahan dhoorgina, galan dhoorgina, isaan waa meeqa birrii meeqa lafa gurguratanii isin erganii bar. Yaa shamarran keenya isinillee of eeggadhaa, dhiira amantanii birrii ittiin kennina, dhiira amantanii mana isaan deemina. Dhiira amantaniitiin isin jaaladhe afaanumaan jedheef biran dhaqinaa dhugaan isinin jedha yaa obboleewwan koo yaa rabbii kiyyaa. Anuun obbolummaa kiyyaatii dhugaan isinin jedha isin hima. Baay'ee isinitti gaddee dhugaan isinin jedha. Jara kanammoo qabsiiftaniitiin seeraaf dhiyaachuu qaban dhugaan isinin jedha. Jarri tunis akka ijoollee tana salphattetti salphachuu qaban isaanillee dhugaan isinin jedha. Na jarata ijoollee tana dhiisuun qabdan, ijoolleen tun nagaan dalagattee biyya san keessa jiraachuun qabdu. Oromoon Suudi Arabiyaa jirtan hundi keessanuu sheekatu jira, guddatu jira, diqqatu jira. Ijoollee tana furmaata tokkotti argisiisuu qabdan dhugaan isin jedha. Abdiin qaba dammoo akka isin ijoollee tana qabsiiftaniitiin furmaata tokko nutti mul'iftanii isinin jedha. Baay'een gaddee baay'ee natti dhagame yaa obboleewwan koo dhugaan isinin jedha. Aroobsattara yaa obboleeyyaa yaa shamarran keenya. Isin of sattartan malee horii dhiira haajama takkallee isin hin qabu dhugaan isin jedha. Rabbiin uummata akkanatti bar kanaaf yaa shamarran of sattaraa jettan asirratti meekaappii dibattanii babbareeddanii gadi baataniitiin achi kaataniitiin maal isininaan jedhu jecha hin qabu, wanta isinin jedhu hin qabu yaa shamarranii. Mee dhiiran beenne bakka inni bahee hin beenne ol kaatee birriitti kennitii, ol kaatee mana isaa deemtii. Maaloon galtanii biyya keessanii galtaniitiin hiyyeessa akka keessaniititti heerumtaniin jiraattanii yoo ta'ullee baate maa maqaa nama nyaattan, maa maqaa keessanillee nyaattan. Mee amma ijoolleen tun ishi sammuu akkamiitiin jiraatti? Akkanatti qullaan isii baheetiin baletti akkanatti miidiyaa irratti bahee, miidiyaan kun immoo waan gadhiisuu miti. Haga miidiyaan kun jiru haga isin jirtan muluu hin jiraata wanni kun. Tooyi baaduu deebitan isin hin dhiisu ijoollee dhiiraa tana rabbiin. Maal abboo? Namni akkana nama godha, diinu akkana nama hin godhu dhugaan isinin jedha. Osoo ajjeeftanii bareeda turte ijoollee tana akkana godhu mannaa. Osoo du'anii isaanii hoyya dhugaanidha. Akka kiyyatti akka mataa kootitti jechuu wanti na dhagahame. Kanaafi yaa shamarran keenya asirratti baatanii hinnoon jedhinaadha. Uuma maraa honna gootan maraa of sattaraadha yaa obboleeyyan koo isin jaaladhaa dhugaan isinin jedha. Oromummaadhaan musliimummaadhaan akkanatti wanta hin taane hin hojjetina yaa obboleewwan koo. Waan isin irraan eegamne hin hojjetina isinin jedha. Horri dhiiraallee akkana garaan jabaatina. Boru ilmoon tala argattanii finna argattanii haadha keessantu jira, obboleetti teessantu jira. Waan obboleetti keetii irratti hin jaalanne namaan hin jaalatin. Waan haadha keetii irratti hin jaalanne namaan hin jaalatin. Hundu akkasuma osoo obboleettiin ta'e akkas taate akkam sitti dhagama yaa obboleessoo akkas gootu sun jechuudha. Osoo obboleettiin ta'e akkas taate akkam maal sitti fakkaata? Waan dohaati ta'e akkas taate maal sitti fakkaata? Maa namaan jaalattaa? Jazaan gisee amma ammoo bultee illee ooltu abbama saniif deebiti. Rabbiin I don't know. Obboleewwan koo rabbiin bakka jirtanitti isin haa eegu. Shamarran teennallee rabbiin hundaa isinii haa laaffisu. Rakkoo tanatu biyyaa nama baasaa. Rabbiin rakkoo tana nurraa furee biyya teennallee biyya nagaan naa turaa na hoffolchaadha. Waanuma natti dhagame isinii ibsa jedheeti nagaan naa turaa abbaay.